Maqaa kan ilmaa kana fuura qulqulluu Waaqa tokko ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo kabajamoo abbaa keenya suuraa galataa luba Saamu'eel abbootiin armootiin obboleewwan hundumtuu nagaa Waaqayyoo akkam bultanii akkam jirtu akkam turtanii ameen. Waaqayyo Waaqa keenya isa eegee tiksee guyyaa kana mana isaa keessatti walitti qabamnee maqaa isaa akka faarsinu sagalee isaa akka dhageenyu nu fayyameef bara baraatiin haa ta'u. Baga tsooma qabaa Nanaweetiin isin ga'e. Hundumtuu tsooma kana hawwiidhaatii fi abdii guddaan akka inni eegee waggaatti naanna'ee gibira ga'e nan abdadhaa. Waggaa ga'anii tsoomuun wanta guddaadha. Har'a waan nuti irratti barannus waa'ee dhuma tsooma Nanawee kana irratti kan xiyyeeffate ta'a. Itti seensa barnoota keenyaatii fi kan irraa kaanu wangeela qulqulluun Luqaas barreessee boqonnaa 11 lakkoofsa 32 irraatii akkas jedha. Namoonni Nanawee guyyaa firdii dhaloota si'anaa wajjin ka'anii in dhiyaatu, ittis in farachiisu. Isaan lallaba Yohaannis raajichaa dhaga'anii yaada garaa isaanii geeddarataniiru jedha. Waaqayyo gooftaan keenya waa'ee sagalee isaatiif maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Mata dureen barnoota keenyaa mata jabina raajii bishaan buusee fi gaabbii saba abiddarraa baraaree jedha. Mata jabina beektu miti? Nama mataa jabaatu argitanii beektu? Maaliin calliftanii namni nu dura dhaabatu kun inni nuti taasisu soomiti jechuu keessa nama callistan. Mataa jabaa jechuun stubborn jechuudha. Nama yoo itti himtanii yoo irra deddeebitanii itti himtanii dhageenye namaa fi mata jabaa nama mataa jabaatu. Takka gaafatti cimoo nama mataa dhagaa. Mataa dhagaa nana isin jedhee beekan immoo ijoollee gaarii turtan jechuudha baay'ee bareedaadha. Nama mataa jabaatu jechuun namaaf iyyuu cimaadha. Yeroo namni Waaqayyoon dhaga'uu didee irra deddeebi'amee itti himamee immoo dhaga'uudhaa fi waan inni jedhee fudhachuu didu immoo mata jabinni sun ittuma hamaadha. Kanaaf egaa mata jabina raajii bishaan nyaachise yommuu jennu waa'ee eenyu akka haasaa jirru beektu. Raajichi Yoonaas seenaa kanarra deddeebinee yeroo baay'ee baranneerra. Gaabbii abidda jalaa saba baraare yommuu jennus immoo sabni Nanawwee attamitti gaabbee boo'ichaatiin tsoomaan gara Waaqayyootti deebi'ee haraara akka inni argate seenaa kana baay'ee irra deddeebinee baranneerra. Seenaan kun kan isin ajaa'ibu namooti baay'een waa'ee seenaa kanaa waa baay'ee jedhu. Warri kaanii seenaan kun baay'ee salphaa maqaa ta'ee fi fiikshiniidha jedhanii yaadu. Mee yaadaan immoo yommuu teessanii yaaddan yeroo tokko akka furaatti yommuu yaadnu akkasumatti waa fudhachuun nuuf salphaadha. Yeroo tokko immoo akka fooniitti yommuu yaadnu immoo hojiin hafuuraa nu galuu didee kun qoosa fiikshinii ijoollee jechuu dandeenya. Ilaala raajii ta'ee namni filatamee Waaqayyoo fi Waaqayyo duraan baqadha jedhee yommuu inni adeemu wanni kun amanuuf namatti hin ulfaatu. Sabni Waaqayyoon hin beekne nama sin sodaanne hamaan akka saba Nanawwee immoo raajiin ittiyyuu waan hin amanin tokkotti lallabee guyyaa tokkotti gara Waaqayyootti deebi'ee boo'ichaan magaalaa guddaa tokko sabni guutu gara Waaqayyootti deebi'uunis ija fooniin yommuu ilaallu dhuguma fiikshinii fakkaachuu danda'a. Wanni guddaan garuu dubbiin Waaqayyoo yeroo hundumaatti dhugaadha. Innumti immoo yommuu irra deebi'ee mirkaneessu immoo baay'ee nama gammachiisa. Kanaaf itti seensa barnoota keenyaaf raajii Yoonaas boqonnaa 4 qabdi. Boqonnaa 1-4tti kaasuurraa wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 32 irraa jalqabe. Maaliif gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoostu waggoota hedduu booda Yoonaas edda dubbii kana dubbate. Nanawween edda gara Waaqayyootti deebi'ee araara kana argate baroota baay'ee booda dhufeetu dubbiin kun fiikshinii akka hin taane, dubbiin kun waan fakkeenyaaf illee dubbatame yotuu hin taane taatee dhugaa ta'uu isaa mirkaneesseetu gooftaan keenya maal jedhee
sabni Nanawwee guyyaa murtii sanatti saba kana wajjin isin wajjin hin ka'u jedhe. Gaafa kaan immoo isinitti murteessisiisu jedhe. Maaliifi isaani lallaba Yoonaas dhaga'anii gara kootti deebi'anii gara waaqa isaaniitti deebi'anii fayyina argatanii abidda hamaa isaanitti boba'ee dhufe irraatii baraaramani. Isin garuu Yoonaas irra kan caalu waan ilmi Waaqayyoo isin dura dhaabbadhee isinitti dubbadhee dhaga'aa jirtan maqaa ta'ee fi dhumatti isinitti murtaa'a jedheetu dubbiin raajii Yoonaas hammamillee raajiin Waaqayyoo waaqa jalaa baqatee ba'uuf ka'umsa nama dinqee hammamillee sabni Waaqayyoon hin beekne tokko takkaatti amanee gara Waaqayyootti deebi'uunsaa yoo nama dinqee dinqiin kun dinqii Waaqayyooti malee dubbii sobaa akka hin taane hubachuu qabna jechuudha. Egaa dhugumatti waa'een tsooma Nanawwee fi waa'een raajicha Yoonaas yoo sirriitti xiinxallee ilaallee barumsa hedduu jireenya keenyaaf ta'u kan of keessaa qabudha. Yeroo baay'ee irra deddeebitanii barattaniitu baranneerra yeroo waa'ee seenaa kanaa yaadattan maaltu fuula keessan dura dhufee dhaabbata? Qurxummii guddaanii nama liqimse tokko moo nama guddaa nama Waaqayyoo waaqa duraa baqatu sana moo saba bal'aa gara Waaqayyootti deebi'u maaltu fuula keessan dura dhaabbata? Ani waanni guddaan na dinqisiisu tokko arjummaa Waaqayyoo isa daangaa hin qabnedha dana keessatti. Arjummaan Waaqayyoo dhugumatti daangaa hin qabu. Isa Waaqayyoon beekee amaneera jedhee akka raajicha Yoonaas yommuu inni dogoggorus harka isaa hiixataaf Waaqni keenya akka inni deebi'uudhaaf. Isa hin beekne laphee jabaa hammeenyi isaa dhugaadhumatti yoo dubbatame nama rifachiisu warra akka Nanawweefis garaa laafa Waaqni keenya. Gara laafinni arjummaanii Waaqayyoo dhugumatti daangaa hin qabu. Wanni baay'een keessumattuu yeroo amma jirru kana keessatti wanni abdii isin kute hin jiru waan baay'eetu abdii nama kuta. Yeroo yoo ilaalle haalli isaa abdii nama kuta. Bara si'anaa kanamee hundumtuu gara deemutti miti. Barri kun baruma akkamiiti kan kanarra caalu hin dhufu barreen gaddaa illee baranni immoo kan ajaa'ibaa ta'e bara akkamiiti jennee abdii nama kutuu danda'a. Dinni seexanni hammeenya isaatiin waa baay'ee nurratti kaasee anoo yaalees nan dadhabe banaadhumatti kan abdii kutatu baay'eetu jira. Dadhabinni foonii raasee kuffisee ani lammatuma kanan dubbadhu ani lammata sanuman godhu jedhee meeqa gaabbee achumatti deebi'ee kufee of dadhabee foon koo hin dandeenya jedhee kan abdii kutannaa jala ga'u baay'eetu jira. Har'a waan ani isiniin jedhu saba Nanawwee fi seenaa Yoonaas irraa kan barannu abdiin jirti. Abdii qabna. Abdiin sunis arjummaa Waaqayyoo isa daangaa hin qabnedha. Abdii qabna jireenya keenyaaf hammamillee haraafamnu hammamillee haalli fi dinni seexannii fi foonni nu haa sodaachisanii abdii qabna. Maaliif Waaqayyo araara qabeessa sana waaqessina waan ta'eedhaaf jireenyi keenya abdii qaba. Manni kiristaanaa keenya hammamillee yeroo kana qormaataan haraafamtu malee abdii qabna. Sabni keenya hawaasni keenya hammamillee hagidiramu malee abdii qabna. Abdiin sunis arjummaa Waaqayyooti. Gaarummaa Waaqayyootiin waan hundumaa keessa hin dabarraadha. Warri Nanawwee arjummaa kanatu gara isaanii dhufe. Raajii Yoonaas, macaafa raajii Yoonaas boqonnaa 1 lakkoofsa 1-2 yoo dubbistanii sagaleen Waaqayyoo dubbiin Waaqayyoo gara raajicha Yoonaas dhufe. Yoonaasiinis ka'iitii gara Nanawwee magaalaa guddittii sanaa dhaqi. Hammeenyi isaaniis guddatee fuula koo duratti mul'ateeraatii dhaqi isaan irratti labsii. Maal kan jedhu Nanawween guyyaa 40 keessatti hin gaggaragalti jedhe. Waaqayyo amma sagalee isaa nuuf haa erguuniifis dhaqiitii saba kanatti lallabi jedhee Waaqayyo Yoonaasiin gara eenyutti ergee gara warra cubbuudhaatiin cubbuun isaanii baay'ee guddachuu irra kan ka'e fuula Waaqayyo duratti dhiyaate. Xiinxalaa yaada waa'ee jara kana
namoota dogoggoran miti yakkaan isaanii yakka addunyaa kanarra jiru irraati adda ta'ee fuula Waaqayyoo duratti mul'ate. Maaluma godhan taalaata jarri kun yaaddanii beektu? Maalumatu badiisni isaanii kan biyya lafaa hundumaa kanarraa caalee Nanawween magaalaa guddoodha jedhamtee yeroo sanatti adeemsa guyyaa 3 kan fudhatudha karaa tokko seenanii karaa biraa ba'uuf magaalaa bal'inaan guddaa cubbuunis bokkoo sana guddoo turte fuula Waaqayyoo duratti cubbuu isheen kan mul'atte jechuudha. Cubbuun isaanii kana seenaan yommuu dubbatu waa baay'ee dubbata. Badii namaa haasa'uun baay'ee salphaa maqaa ta'e waa tokko lama dubbadheen achi kee hambuluu kee haa baqadha. Jarreenni kun nama diina isaanii yommuu fidanii qabanii yommuu fidanii mukaatiin akka fannoon utuu uumamin dura mukatti diranii kana ol dhaabanii fayyaatti mukatti diranii kan dhaabanidha jedhanii beekamu. Diinota yookaan namoota lolanii qabatanii gogaa akkasitti irraa baasanii fayyaatti nama kan ajjeesanidha jedhanii yaadamu. Qaama isaanii bukkutanii kan garaagara namummaa isaallee garaagara balleessan hammeenyi isaanii baay'ee hadhaa ture jedhama seenaan. Tarii irra hundiin kuttiyyuu barreera nu birattuu taa'aa jira miti kun. Abeet araara Waaqayyoo kan keenya garuu callisee ilaalee Nanawwee irraa baradhaa yoon deebitan ta'e isinitti murtaa'ee murtiidhaaf nu taa'aa jira simmoo ittiin gammadinaa callisuu kanatti. Akka kanatti hammeenyi isaanii hamaan fuula Waaqayyoo duratti mul'annaan raajii Yoonaasiin Waaqayyoo dhaqiitii jara kan akka isaan deebi'aniidhaaf itti lallabii. Sabni kun akka inni deemuu barbaade Waaqayyoo arjummaan Waaqayyoo daangaan qabu kan inni isiniin jedheef abdii qabna kan isiniin jedhuuf kanaaf saba akkasii kanaaf Waaqayyoo garaa laafeetu araarfachuuf ofitti waame kan silaati araara kadhachuun jararraa eegamu. Yoonaas maal godhe yommuu raajiin kun gara isaatti dhufe dubbiin kun Yoonaas murteeffate ani jarreen kanatti dhaqee hin lallabu jedhee dide. Namoonni tokko warri Yoonaasiif ho'anii miknaata uumaniifitu tarii Waaqayyo dhiifama godhee fi sobduun taa'ee sodaatee jedhu. Namoonni nama ceepha'uutti mataa jabaatanii Yoonaas gantuudha jedhaniitu fageessanii arrabsu. Dhugaan jirtu garuu Yoonaas dhaquu hin barbaanne jara kana bira. Maaliif hin barbaanne beektu? Yoonaas jarri kun eekkamamuun adabamuun abiddi isaaniif roobuun isaaniif ta'a jedhee murteeffateera. Badiisa isaanii isaan mamhadhaa'u kana argee eekkamamuun isaaniif ta'a baduun isaaniif ta'a jara kanaaf jedhee murteeffateera. Isin dhibuu raajichi kun isin dhibuu Yoonaasonni addana keessa jirru har'aanis nama meeqama abalumti dheekkamamuu qaba baduu qabdi isheenumti kun taa'ee ilaalee namni kun yoom Waaqayyotti dheekkama jedhee kan badiisa namaa eegu baay'ee jira. Ana dabalatee akkas ta'e Yoonaas jarri kun baduu qabu jedhe. Kan kana hundumaa caalaa immoo dubbiitti cimsee taargeetiin warra Nanawwee biyyattii yeroo ammaa kanatti miidilistii keessa jedhamti lafti ishee kaaba Iraaqii jedhani suni bara sanatti ummatichi irra ture suni warra Israa'elii wajjin lolee yeroo hundumaa kan akka kanatti miidhamu keessaa tokko saba Yoonaas ture. Warra saba koo miidhuuti araara keetiif dhaqee waamaa jedhee Yoonaas jibbiinsaatiin raajiin Waaqayyoo isaa jaame. Ilaalaa jibbiinsa manni nama jaamsu. Raajii Waaqayyoo maal jechuudha? Nama Waaqayyoo saganaa fuula duratti ta'u dhoksaa itti mul'isutu iji isaa jibbiinsaan isa fuula isaa jirullee arguu dadhabee Waaqayyoo dhaqiitii saba kanaaf araara labsi jennaan dide. Jibbii nama jaamsa of eeggachuu barbaachisa jechuudha. Waan jibbitan tokko irratti tarkaanfii yommuu fudhattan anatu gochaa jira moo jibbatu gochaa jira innee ilaaluu barbaachisa. Waan jaallanneefis waa gochuunis immoo akkuma kana balaafamaadha of eeggachuu barbaachisa. Yeroo kana gaa Yoonaasiin kan rakkisee yaada laphee isaatii hawwii garaa isaatii moo ajaja Waaqayyoon fudhadhaadha. Maal filate Yoonaas? Dachuu ishee xaaxaa ishee dhaqootti dhiisee baqadhaa jedhe. Inta wadee taa'uu hin barbaanne inta haadhee gochuu hin barbaanne maal murteeffate? Nanawwee dhaqeennaan gara Tarsesitti baqatee kallattii kan biraadhaan ka'eetu bakki isa jalqabe miti. Seenaa isaa bal'inaan waan beeknuuf waa baay'ee irra deemu. Yoonaas gara Nanawwee dhiisee gara Tarses biyya jedhamtu yookaan Tarshesh jedhamtu deemuudhaaf doonii qabatee karaa eegale. Nama ajaa'ibu mata jabin nama kana ga'u. Waaqayyo dhaqe kan ittiin jedhe dhiisee iddoo biraa Waaqa duraa baqachee gowwummaa guddaa. Kana irratti gaa waa baay'ee kaasuu dandeenya.
waa'ee filannoo, waa'ee hawwii mataa keenyaaf, waa'ee akeeka Waaqayyoo raawwachuu Yoonaas irraa sirriitti xiinxallee barachaa deemnu waan irra ga'eerra. Yeroo kana Yoonaas karaa isaa jalqabee doonii kanatti seenee otuu adeemuu Waaqayyo maal godhe? Qilleensa hamaa galaanicha irratti kaase. Eenyutu kaase? Weezer cheenjiitu kaase miti. Maal jedha raajiin Yoonaas? Waaqayyotu qilleensa erge. Qilleensi nabboomamaa Yoonaas hin dida. Raajiin hin dida. Qilleensi ishii jedha Waaqayyoon. Yoo nuyi dinne koo Waaqayyo kan itti gargaaramu lakkoofsan qabu jechuudha beektu miti. Kanaaf yeroo tokko tokko ani bataskaana keetti sana lalisaa yoo lallabu ta'e waan sagaleen Waaqayyoo dhaabbatu natti fakkaachuu danda'a. Gowwummaan yemmuu yaadu qilleensatti kaasee gargaarame Waaqayyo. Tole qilleensi ka'ee bubbeen suni maal godhe? Bidiruu sana raase. Raafamni guddaan achirratti ta'ee uummanni kun qabeenya isaa achi ka'aa fuudheetu galaanatti naquu jalqabe. Tarii yoo malkame keenya kun salphattee hin liqimfamtu jedhee. Argituu badiin nama tokko nama meeqa akka inni gaaga'u. Uummata dadhabee dafqee hojjetee fideetu qabeenya isaa walitti qabatee kan deemu imaltoota yookaan warra kara deemtuun kun qabeenya isaanii fudhanii galaanatti gadi naqan. Nama akkasii badii namaaf ta'u irraa Waaqayyo nu haa baraaru. Ilaalanii innaan sunis hojjechuu dide qilleensittumaayyuu bubbeen isaan arganii hin beekne jabaatee yommuu bubbisu amma jarreenni kun qilleensa isa nuti beeknu miti jedhan. Isa durii ta'uu hin danda'u maaliif galaana isaarra deemaa turan. Wanni kun badii adda ta'etu nu gidduu jira jedhanii murteeffatanii sababiin qilleensi kun nurratti ka'ee fi bubbeen kun nurratti ka'ee fi waa'ee eenyuufi jedhanii qorachuu jalqabanii. Hundumtuu gara Waaqa isaatti qabeenya isaa gate deebiin argamaa hin jiru. Kanaaf rakkina jira. Yeroo tokko yommuu haalonni deemuu didan bo'uuf iyyuu duwwaa miti maaliif ta'edhanii ofiif wal gaafachuun barbaachisaadha jechaadha. Ilaallaan hundumtuun yaa Yoonaas maal gochaa jira beektu? Gadi bu'ee bidirutti doonii sana keessaa iddoo tottoshatee hirriba namni keessaa dammasuutu ishmaa ta'e rafa. Dhuguma rafaa tureedha. Yommuu cubbuu hojjetan nama raffifti, nama taati, nama boqochiisti argitu. Yeroo kaan yaaddanii waan meeqa xiinxaltu ribi didaa gaafa badii hojjetan of jalaa dhokachuudhaaf hin rafu. Irrafe Yoonaas dibbin godhee rafeennaan abbaan ajajaan doonii dhaqeetu maal gochaa jirta rafaana namni rafaani qilleensa akkasii balaa akkasii keessa dhuguma rafamaa akkamitti raftaatti hin jedhe. Tarii seenaa kana gama Yoonaasiin yoo ceephaane waa baay'ee ilaaluu dandeenya. Garuu gooftaan Yesuus Kiristoos bidiruu keessa rafeera beektuun seenaa isaa yaadattu miti. Wangeela Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 23 irraa kaafnee yoo dubbifne gooftaan Yesuus Kiristoos bartoota isaa wajjin otuu deemu bidiruu keessa rafaa ture. Bartoonni maal gochaa turan? Qilleensi hamaan ka'eennaan gidiramaa turan. Waan kana kaasee fi waa lamaaf. Tokko Yoonaasiif gooftaan Yesuus Kiristoos fakkeenyummaa guddaa walirraa qabu. Yoonaas mallattoo gooftaa Yesuus Kiristoos ta'eetu bara kakuu moofaa keessa dhiyaate. Hiikaa qaba. Tokko karaa sana ilaaluu qabna. Karaa kan biraa immoo badiis hundumtuus cubbuurraa dhufa inni akka yaadne asumaan nu akeekkachiisuudhaaf. Waan Yoonaas cubbuu hojjeteef duwwaas miti barumsaafis yeroo Waaqayyo godhu jira bidiruu keessa gooftaan nu rafee jechuudha. Kanaaf yakkaa hundarraa dhufe miti. Badiisni hundumtuu yakkarraatiin dhufu jechuu barbaadeera. Yakki garuu badiisa fida yeroo hundumaa yoo irraan deebinu ta'e. Haaluma kanaan Yoonaas achi keessaa hin dammasse. Ajajaan doonii yookaan bidiruu yookaan immoo markabaa sun maal gochaa jirta kai gara Waaqayyo keetiitti iyyi tarii yoo nu millatee jedhe. Eenyuun dammasaa argitu? Jarreenni imaltoonni kun Israa'eloota keessaatii miti jechuun Waaqayyo isa dhugaa nuti amannutti namanan. Warri Waaqa namannetu isa Waaqa amane raajicha dammaqse. Kan Waaqayyotti gargaaramnu hin beeknu gaafii dhagaatti gargaarama, gaafii qilleensa, gaafii nama, gaafii cubbamaatti gargaarama. Yeroo Waaqayyo nutti dubbatu ammas maal goonu hadha geenyu malee eenyuun natti dubbateetti cinqamuu hin qabnu. Ka'iitii Waaqa kee waammadhu jedhaniitu raajii dammassan. Yoonaas hirriba isaa keessaa dammaqee ka'ii Waaqa kee waammadhu jennaan isa baqadhee deemaa jirtu namaa jirtu jechaadha yoo garaa isaatti hin dammaqee ka'ee Yoonaas dubbii jara kanaa dhaga'eetu tarkaanfiin fudhate Baaybiliin nutti himne garuu jarreen ixaa buufachuu jalqaban. Dubbiin kun cimeeraa abbaan badii kana nutti fide baramuu qaba jedhaniitu ixaa yookaan muka buufataniiru. Yeroo kana ixaa isaan buusan eenyutti ba'e? Yoonaasitti ba'e.
argitu waaqayyo bidiruu sana kan inni raasaa jiru jara balleessuuf miti Yoonaasin achi kee abuusuuf malee yeroo hundumaa wanta bidiruun socho'eef badaa jirran seenaa keessa harcaasuuf kaan baduuf iyyuu miti akka inni deebi'uufi hundumtuu yeroo ta'e Yoonaasin waamaa jira. Yoonaasi garuu mata jabaate kanaaf mata jaboo jedhee mata jabaatee naan ixaadhaan itti dhufe waaqayyo ammoo ixaanis isatti ba'e. Yeroo kana jarreenni maaluma goote ate jedhanii gaafatan. Amma gaa Yoonaasin sirriitti bachuun kan nu barbaachisu addanaatti. Eenyu akka ta'e itti hime. Ani nama warra Ibrootaa keessaa tokkodha. Kan inni waaqessu waaqa samii fi lafa uumedha. Waaqa galaana isa socho'ee as keessa namoo jettaniis yaaddaa jirtanii fi lafa gogaa yoomin achi gaa jettaniis hin dhiphattan sana uumedha kan inni waaqessu jedhe. Argitu Yoonaas waaqayyoon hin ganne kan rakkinatti ta'ee fedhiisaaf fedhii waaqayyoo tolii galuu dinnaan mataan gara isa darbe malee. Isan waaqessa isan sodaadhaa jedhe. Amma garuu isa duraan gochaa jirtaniitti hin jedhan gaaffii miti isaanii. Natu jedhee miti dubbisaa. Keeti kunii jedhan isa qaba isin diku maal gochuu isaati namni waa dheedhee baqatanii ba'uu kan hin dandeenye fiigicha hin xumuramne yommuu namni fiigu yaadame maa inni fallisaa maal gochuu keetiitti hin jedhan. Kana booda Yoonaas wanta nama ajaa'ibsiisu gurguddaa godhe. Amma gaa jedhani badiisa kee dhageenyerra waa'ee waaqa keetii dhageenyerraa waaqa kee sodaanneedhan. Waaqa kee sodaanneerra dhani. Argitu badiisa keessatti waaqayyo irra hin beekne moo lallabaa jarreenni kun waaqayyo Yoonaas waaqessan deebi'anii. Ammas qilleensi dhaabachaa jiru sana booda Yoonaas maal si haa goonu bishaanichi gab akka nurraa jedhuufi jedhan. Maal si na goonu qilleensi kun gab akka nurraa jedhuufi jedhan. Waa'ee tokko keenyaatu gaafatamne maal jenna. Akkuma gab nurraa jedhu si maal goonu lalisa matu sin jettanii maaluma deebisame yaadame. Yookaan immoo abaluu dubbiin kun ixaan sitti baateetti siif deemaadha. Badiisa keetu jireenya keenya gaa'ela keenya jiruu keenya mana kiristaanaa keenya hawaasa keenya jeeqaa jira maal si haa goonutu jedhanii maal jettu yaadame. Gaaffiin akkasiitu nutti hin dhufinii gara waaqayyootti ofuma keenyaan deebi'uun barbaachisaadha. Yeroo kana maal si haa goonu jennaan Yoonaas wanta baay'ee dinqisiifadhu lama godhe. Waa'ee ajaa'ibsiifachuu kana nan baay'isaa. Garuu dhugumatti namni waan ajaa'ibsiifatu ta'ee jireenya isaa keessatti waa baruu hin danda'u. Yoonaas waan inni godhe kaaddi jalqabaa badiisa isaa amane. Ofii isaatii fi qilleensi kun kan inni ka'ee fi badiisa koorraan kan ka'eedha jedhee mantime. Natu balleesse waaqa kootani garee karaa isa duraatiin baqachaa jira sadii jedhe. Badiisa isaan kootii jedhe. Abeet waan akkasii ammatu waa biyyi keenya argate. Manni kiristaanaa keenyatu waan akkasii argate. Ana rakkinni namni ofiin jedhutu jiraate rakkina isaarraa deebi'uuf jedhe. Jireenyi keenya keessatti ofiin keenya nuti. Bara si'anaa yommuu gootanii akkas dura akkas namaan jedhuuni maal jedhan akkas yommuu godhan afur ofitti qabaa jiran miti. Kanaaf akkasilleedha afur akka namatti qabnutti. Wayyuu otuu ofii keenyatti deebine waa guddaa argina jechuudha. Yoonaasii badiisi kun anatu isinitti fidee jedhe. Fallisaa jedhe. Badiisa isaa duwwaa amane kan badiisa isaa amanu jira watawwatee ana kan jedhu. Fallisaa immoo anaan fuudhaatii bishaan kana keessa na buusa. Accountability isa jedhan sana. Ofitti immoo anatu balleessee duwwaa otuu hin ta'in itti gaafatamummaa fudhate. Itti gaafatamummaas fudhachuu nu barbaachisa. Balleessinee hundumaa ol keessa bukeessinees calluma inni akka nama waan tokko goonee yoo deemne waaqayyo durattis fayyinaan argannu nama durattis eebban argannu. Accountability isa jedhan sana. Itti gaafatamummaa anatu godhee kanatu anaaf taa'ee gara waaqayyoottis deebi'u sabatti saraaramu nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf bishaan kana keessa na buusaa yoos malee tasgabbiin argattan jedhanii jarreenni seenaan isaa baay'eedha gabaabsuudhaaf gara waaqayyootti bu'anii nutti hin lakkaa'in. Namtichi waaqa duraa baqataa warri waaqa namanne gara reefu waaqayyoon baran dhiiga namicha kanaa nutti hin lakkaa'in situ kan jaallate godheetii jedhaniitu fuudhanii Yoonaas maal godhan bishaan keessa buusan. Amma gaa Yoonaas duukaa bu'aa jirtu yoo ta'e mata jabina isaas argineerra yeroo inni didu amma immoo argineerra yommuu inni deebi'ee badiisa isaa amanee itti gaafatamummaa fudhatu immoo nama Yoonaas dhugaadhumatti. Isinitti hin tolu. Namni kanaadha hin kufaa hin ka'aa hin du'aa hin fayya. Fooniif hafuuraan isa ta'u. Garuu xumurri namummaa kan inni ta'uu qabu waaqayyo kan inni nama beekumsa kenneefi Wammuu kenneef kan yaadee xiinxalee gara fayyinaattis gara guddinaattis deemuudha. Yoonaas yeroo kana waan gaarii hojjete amma immoo nan jajjabeessa waa'ee Yoonaas. Isa booda Yoonaas bishaan kee yommuu bu'u maaltu ta'e?
bishaan Yoonaasiin liqimseera bishaan keessa lixeera amma makkanni kee ture hin beellu garuu yeroo ta'etti Waaqayyoo qurxummii guddaa yerootti sanatti qopheessee fi qurxummichis dhufee qurxummii guddaan kun isa liqimse seenaa qurxummii kanatti shaarkiidha moo weeliidha moo si moonistariidha moo yeroo irratti balleessu addunyaa waa baay'ee haasa'u malee weelii jedhu baay'een inni guddaan garuu kan nutti tolu afaan oromoo qurxummii waa qabna maqaa ta'e qurxummii guddaan dubbiinuu salphatte qurxummii guddaanis hin dhufee ilaalaa gamma Yoonaas bishaan keessa lixee Yamtuunni bishaan kee gad deemu qurxummiin kun dhufee yommuu liqimsu ammatu kan argitanii iji bokkoo kanan ilaalatanii ija qabattanii ta'e namni tokko sitti dhufe attam ta'e maaltu ta'e utuu isin hin jedhe maal jettu maaltu ta'e yoo exactly Yoonaasiin qurxummiitu nyaatee jedhan abbaan keenya sagalee jireenyaa sin dhageessisu qurxummiitu nyaateeraa qurxummiin Yoonaasiin hin nyaanne inni qinfame malee nyaatamne kanatu nu balleessa beektu yeroo malee abdii kutanna yeroo malee murtee laanna liqinfamne irra ta'uu danda'a garuu hin bulleeffamne ganaadha jirra jechaadha beektu liqinfamuuf nyaatamuun tokko miti maaliif liqimse hin baraare moo hin ajjeese iyyuu moo ganaatti dhufna dubbiin isaa ganaa nu galaa Yoonaasin liqinfamee qurxummiin liqimsee sana booda Yoonaas gaamma adeemsisaa waaqa jalaa gara bishaaniitti gadi bu'u gara bidiruutti gadi bu'e bidiruu keessaa gara bishaaniitti gadi bu'e bishaan keessaa gara garaa qurxummii gadima deema namni Waaqayyo irraa adda ba'e argitu fageessinee wanta Waaqayyoon dubbatiin na deemnu Waaqayyo irraa yommuu adda baanu garuu gadi akka deemnu beekna Waaqayyo ol nu akka kaasu gara isaatti deebinee Yoonaas garaa qurxummii keessa taa'ee waaqa jalaa baqachaa ture barbaaduu jalqabe kana Yoonaas irraa barachuu qabnu badiisa isaa duwwaa miti badiisa isaa irraa of eeggachuu deebi'uu isaarraa barannee moo akka isaa deebi'uu barbaachisa Yoonaas garaa qurxummii keessa taa'ee gara Waaqayyootti iyyatee waa baay'ee dubbate wawwaatee lubbuun koo na keessatti yommuu du'a jala geessee dhiphattetti gara keettan iyyadhee na millattee jedhee waaqa isaa yommuu inni galateeffatus arginaa seenaa isaa gabaabsuuf Waaqayyo kadhatee Waaqayyo sila diddee jedhee jalaa calliseera hin callifne jalaati Waaqayyo arjummaan isaa daangaa hin qabu Yoonaas isa mataa jabaatee deemes hin barbaada garaa qurxummii keessatti iddoo liqinfamee inni jirutti hin barbaada yeroo kana Waaqayyo maal godhe Yoonaasiin gaafa guyyaa sadaffaa qurxummiin sun akka tufuuf qurxummii eenyutu erge Waaqayyotu qopheesse jedha qurxummii achuma achi kee deemaa jirutu liqimse miti Waaqayyotu qopheesse jedha qilleensa eenyutu erge bidiruu sanatti Waaqayyotu erge inneerra argitu wantoonni hundumtuu akeeka Waaqayyoon ala nurratti ta'uu hin danda'u yooni Waaqayyo wajjin deemne hamaa nutti fakkaachuu danda'a Yoonaas liqinfamee isa booda gara Waaqayyootti iyyatee gaafa guyyaa sadaffaa Waaqayyo qurxummii isa Yoonaasiin liqimse sanatti dubbatee jedha qurxummiitti saasaa waaqni keenya waan hin danda'amneef hin jiru haboo qaba isa si liqimsee jiru hundumaa sana irratti itti dubbachuu danda'a Waaqayyo isa nu qabee jiru nu takaalee jiru sanatti dubbachuu danda'a citi jedhee isa nu liqimsee jiru kanatti irraa ka'ee nurraa kaasuu danda'a isa nu naaffisee jiru akka hin jirre taasisuu danda'a itti dubbate qurxummii sanatti dubbate maal ittiin jedhee Yoonaasiitiin tufii sila liqimse naan liqimsee taamamu baasi natu si abboomennaan qurxummiin sun Yoonaasiin baase Yoonaas nyaatameeraare hin nyaatamne liqimfameera amma guyyaa sadii booda Yoonaas immoo sila yommuu liqimfamu sana ija qabattu sodaattanii isinitti mere yommuu inni bahu immoo iyyatti babaasamee Yoonaas bishaan keessa yommuu inni dhufe qurxummii bolon godhan nama yommuu inni lafa buusu yommuu argitan maal jettu immoo Dikii Waaqayyo qurxummiin nama liqimse guyyaa sadii achi kee turuu isaa yommuu bartan waa'ee daajeessiisanii qurxummii kanaa maal ta'ettanii isin hin dhinku giilii qaba moo Yoonaas namni son baanee hafuura baafataa baayoloojii saayinsii keetti dhungeessinaan hin jenna malee qurxummiin immoo bishaan keessatti giilii waan jedhamuun qilleensa baafatadeen saayinsiin amma gaa Yoonaas galaana keessatti immoo giilii baasa attamitti immoo qilleensa fudhachaa ture haayidrookilooriik asiidiin achi kee asuma attamitti san balleessine Waaqayyo waaqni keenya waan inni kontroolii gochuu hin dandeenye hin jiru kanaafi waan ani isin hin jedhu jireenya keessan keessa garagaraadhaa wanti bakka konsecha abdii hin qabu kun raawwateera du'eera jettan jireenya hawaasa keenyaa keessa ilaala sinoodosii keenya keessa ilaala wantoonni baay'een
dhumataniif fakkaachuu danda'u. Liqinfamaniiru hin jiran jechuu dandeenya. Gara Waaqayyoo Waaqa keenyaatti haa iyyinu malee Waaqayyo waan hunduma isaa seenaatti jijjiiree hamaa sana gaariitti deebisuu danda'a. Yoonaas liqinfama malee hin nyaatamne hin baasu. Amma qurxummiin sun Yoonaasin hin baraare moo najjeesire? Utuu qurxummiin sun liqimsine ta'e tarii karaa biraa hojjechuu danda'a. Waaqayyo garuu difooltiin Yoonaas achuma bishaan sana dhugeechi keessatti hafa. Innis du'a sana barbaadeeti ta'uu danda'a kan dhaqe. Innis liqimse sun inni nu raase sun hundumtuu waan gaarii burqisiisuuf ta'uu danda'a maqaa ta'ee fi obsaatiin Waaqayyoon eeggachuu nu barbaachisa. Yoonaas sana booda amma dubbiin dacheetti deebi'eera haan hundumaa sana kee darbee Waaqni keenya kun yoo nama barbaade nama gadi hin dhiisu yoo namni isa gane malee. Yoonaas ammas waamichi sun gara isaa dhufee yeroo lammaffaa fi jedha. Raajii Yoonaas haa dubbifnu keessumattuu kun boqonnaa 3 irra jirra lakkoofsa tokkotti. Dubbiin Waaqayyoo yeroo lammaffaa fi gara Yoonaas dhufee dubbichi garuusuma gaafa jalqabaati ka'iitii gara magaalaa Nanawwee saba guddaa sanaa dhaqiitii isan sila siin jedhe sanatti ammayyuu hin dhiifne isa sana ammayyuu saba kana fayyisu ammayyuu saba kanaaf araaramuu sana inuman barbaadaati diddeettaan hin dinne eenyullee nu adidu Waaqayyo ishinuna jedhu malee jara keenya ammayyuu ani fayyisuun barbaada ka'iitii dhaqii dubbadhu jedhe. Amma namni sun kan sana hundumaa kee darbee gaasichi maal godhe diduu danda'a dhugum. Garaa qurxummiitti deebi'uu barbaada moo bishaan chekeessitu barbaada maal godhare? Tolee jedhee Yoonaas fudhate. Argitu ofumaa yeroo gubna malee waamicha Waaqayyoo yommuu dinnu yeroo gubne malee waan fayyadne qabna. Amma Yoonaas ofumaatti bishaan keessa qurxummii waan meeqa keessatti gidirame malee maal buufate? Isin nan jedhaam Yoonaas onna naan hin jedhaam Yoonaas isa yeroo hundumaa waan Waaqayyo na ergu didu sanaati. Yeroo gubna malee akeeka Waaqayyoo waamicha Waaqayyoo jalaati fiignes bahuu hin dandeenyu. Dinnees dhiisuu hin dandeenyu. Yoo isa ganne Waaqayyo mirga nuuf kenna. Waaqayyo wajjin hin deema illee yookaan eegalu ofumaatti rarra'uu keenya barbaadu Waaqayyo kottu yaabbadhuutti deeminaa jirraa hidhii godhi jedha. Yoonaas amma ka'eetu ofumaasa yeroo isaa gubee sana dhiisee gara Nanawwee deeme. Akkuma sila isiniin jedhe gaggabaabseen irra utaalee seenaa isaa barumsa uniif akka ta'uuf iddoo itti barbaachisutti xiyyeeffadha. Nanawwee seenee lallaba sana jalqabe Yoonaas warra Nanawweetti. Isa booda warri Nanawwee seenaa Yoonaas kan akka dhageenyutti yommuu inni itti lallabu sabni Nanawwee akkuma dhaga'eetinitu dubbicha fudhate. Waliin eegne mootii isaan eegne ajajaa waraanaan eegne maaliin eegne namtichi Israa'el Yoonaas kuni dhufee warra Nanawwee warra Waaqa namannetti gara Waaqayyootti yoon deebisan ta'e. Inni kan jedheyyuu Nanawween guyyaa 40 keessatti hin baddii cubbuun keessan fuula isaa dura ga'eeraatti jedhe. Jarreen yeroo kana gara Waaqayyootti deebi'an. Warri Nanawwee Waaqayyootti amananii jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqni inni Yoonaasiinis haraara isaatiin garaa qurxummii sana keessa galaana sana keessaa baase kan galateeffame nuuf haa ta'u. Kuninis akkasuma kan nu liqimse yoo nu dinnee baqannee baaneyyuu kan nu liqimse kiyaan waa baasu. Kana booda Yoonaas yommuu inni itti dubbatu warri Waaqa hin beekne warri hamooni warri hammeenyi isaanii guddinni isaa fuula Waaqayyoo duratti mul'ate sabni Nanawwee Waaqayyoon amananii dubbii Yoonaas dhaga'anii jedha. Wanta ajaa'ibaa sadii godhan. Tokko dubbiin Yoonaas dubbachaa jiru kun Waaqayyo biraa nutti dubbatamee jedhanii fudhatan. Mina meeqa keenyatu yommuu wanti yaada keenya wajjin waliin galle ishee kana keessa suuta dheelallisaa caqqana gochaa jireedha moo keessi keenya Waaqayyootu natti dubbachaa jireedha. Jarreenni kun Waaqayyootu natti dubbatedha tokkoffaarratti. Dubbiin kun Waaqayyo biraa dhufedha. Lammata badii kana dhuguma balleessineerraa eekkamsi kun dhuguma badiisa keenyaaf nutti dhufaa jiraa jiran. Sadaffaarratti immoo itti gaafatamummaan sila isiniin jedhe sana fudhatan. Soomaa fi boo'ichaanii gaabbiidhaan gara Waaqayyootti deebi'anii. Lallaba yeroo tokkootiin warri Waaqayyoon hin beekne magaalaa guddaa nama sana ga'u si'a tokkoon gara Waaqayyootti deebi'e. Kuni hojii Waaqayyooti. Waaqayyo yommuu dubbii arraba keenyaatti humna godhu warri namanne warri nama hin dhageenye dhaggeeffachuu danda'a. Kanaaf ofii keenyaafis yommuu hojii hojjennu dandeettii keenya irratti hirkachuu nu barbaachisu Waaqni keenya hojjechuu danda'a. Sana booda dubbiin kun maal ta'e? Mootii warra Nanawwee bira ga'e miti. Mootichi yommuu dhaga'e waan inni godhe yaadattu maal godhe mootiin? Duraan dursaa ofiisaa fi teessoo
ulfinaa zufaanii isaarraatii ka'e. Lammata uffata ulfinaa isaa ofirraa fuudhee lafa kaa'ee achi booda uffata gaddaa uffatee daaraa keessa taa'ee gara Waaqayyootti boo'uu jalqabe. Iddoo ulfinaa keessa irraa Waaqayyo isa jiraataadha. Deebi'uudhaatii fi lafa kaa'aa ulfina keessan Waaqayyo isa jabaa fuula Waaqayyo isa jabaa sana duratti kufaa. Yeroo sana rakkinni biyya keenyaa kun furmaata argata. Tooftaadhaaf kaalkuleeshinii biraa warra hojjetuuf dhiisaa isaanis sirriidha hojii isaanii. Warri mana Waaqayyoo keessa fuula Waaqayyo dura garuu yommuu dhufnee dhaabannu waa'ee saba keenyaaf inni dhiyeessuu qabnu inni guddaan isa kaan lafa keenyee fuula Waaqayyo duratti iyyuudha. Maaliif? Bataskaanni hojii ishee gara Waaqayyootti iyyuudha. Dirqama mataa keenya immoo qabna malalli isaanii iddoo akkasitti sanaadha kanaadha achitti immoo hojii qajeelaa ta'u malee kan keenya hojjenna mana Waaqayyoo keessatti garuu fuula Waaqayyoo duratti koo hin ka'ee mootiin kun lafa kaa'ee daaraa keessa taa'ee gara Waaqayyootti eekkamsi kun akka nurra darbuu fi biyyi keenya kan gaggaragallee fi abiddi akka nutti hin roobneef jedhee gara Waaqayyootti iyye. Labsii ibsa jennu inni bara seenaa kanaatiin wanna qabiyyee gurguddaa afur of keessaa qabu baase. Inni jalqabaa hundumtuu soomaatiin gara Waaqayyootti adeemuu jedhe. Inni lammataa namni hundumtuu hagaabbu hagaddu haboo'u jedhe. Inni sadaffaa kadhate jabeessee Waaqayyoon kadhatu jedhe. Namni hundumtuu jabeessee Waaqayyoon kadhatu jedhe. Inni afuraffaa immoo inni karaa hamaarra deemaa jiru karaa hammeenya isaarraa deebi'u inni waan hamaa hojjechaa jiru harka isaa hammeenyarraati adeebisuu jedhe. Sooma Nanawwee baranaa yommuu soomnu irra kanaaf furanuu yaadan. Ofuma akkasumaan soomnee darbinee soomna Nanawwee yoo jenne hiikkaan qabu dubbiin isaa waa'ee jireenya keenya keessatti isa nu liqimsee jiru sanaaf gara Waaqayyootti ba'u waa'ee isa dheekkamsa Waaqaasa ta'u dhibee addunyaasa ta'u nutti dhufee sana fuula Waaqayyoo duratti garaa keenya keessaa dhiyeessuu qabna. Sana gochuuf immoo akka jara kanaa gara Waaqayyootti deebi'uudhaani gaabbiidhaatiin boo'ichaani kadhannaatiin sooma isa nyaata dhiisuu sanatti dabaluu qabna malee nyaata duwwaa dhiisuudhaan bira darbuu hin qabnu. Egaa gara xumuraatti adeemaa jirra. Sabni Nanawwee akka kanatti gara Waaqayyootti yommuu deebi'u dhuma boqonnaa 3 yoo ilaaltan raajii Yoonaas maal jedhaa? Waaqayyo gaabbii isaanii fi boo'icha isaanii kana ilaalee adabbii isaanitti fiduuf jedhe sana hin dhiise jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo hin dhiisa. Waaqayyo murteeffame sana nuuf hin kaasa. Maaliif? Yeroo hundumaa defaultiin Waaqayyo fayyina keenyaadha. Eebba keenyaadha, guddina keenyaadha, dagaagina keenyaadha malee badeessa keenya miti maqaa ta'eef hin kaasisan eekkamsa yaadee ture sana isa booda sabni Nanawwee hin baraarame gaabbii sirrii gaabbee sooma sirrii soomee mee nutis akka kanatti amma dhuguma biyyi keenya waan isheen itti jirtu wanta nama callisiisuudha wanta sooma Nanawwee akkasumaan soomanii darbanidha. Jireenyi tokko keenyaa keessa waan itti jirru waan akkasumaan callisnee biyyattii sadakkana soomii tokko dhufennee soomnee dabarruudha. Boo'ichaa fi gaabbiidhaatiin gara Waaqayyootti aboonyu Waaqayyo wanta karaa kamillee dhufu biyya keenyaaf kun itti dhufe nurraa kaasuu danda'aati. Waa'ee Yoonaas waa tokko lama inneetu dabarra danatti. Yoonaas akkamittiin ilaale waan kana. Yoonaas dubbii kana hundumaa yommuu argetti magaalattii keessaatii magaalaa Nanawwee keessaa achi ba'ee achi baqate. Baqannaa kana maluma taatee fakkaata achi keessaa ba'e. Gadi ba'eetu godoo wayii ijaarratee taa'e. Yeroon isaa yeroo hamaa qabuudha. Yoonaas taa'eetu ilaala. Yeroo kana araarri Waaqayyoo yommuu biyyattii sanaaf ta'u Yoonaas baay'ee gaddee jedha. Gadduu isaarraa kan ka'e barreeffama xinnoo tokko keessatti si'a sadii gaajjeesi du'uuman barbaadaa jedhe. Hamma sabni Nanawwee kun badu ani du'uu koo wayyaa jedhe. Isin ajaa'ibu hammam akka iji namaa jaamu yommuu jibbaan deeman. Ani du'uu wayya Nanawween fayyuudha akkas kan yaallu baay'een keenya hin jirru. Abalatti namti sana taraaramuu koo mannaa du'uu naa wayya bannumti sun milkaa'u mannaa ani biyyootti gadi dabalamuu koo wayya kan jedhu dhuma qaba. Yoonaas irraa barannu. Sila nama kan inni isin jedheef isa jajuu barbaadeetu hin ta'in hin kufa hin ka'a. Pointiin isaa nuyi fakkeenya guddaadha akka kaanuuf. Yoonaas aarii guddaa aaree achi ba'eetu utuu inni godoo ijaarratee taa'u Waaqayyo aarii isaa baanee arjaanee gara laafessi arjummaan isaa daangaa hin qabne ho'i hamaan waan itti dhufeef Yoonaas xinnoo masheellee tasgabbeessadhee biqiltuu tokko biqilchee fi godoo isaa sana biratti biqiltuun sun gaaddisa sarara buufnaan amma immoo baay'ee gammade.
hingammadeetti tole galata kee amma reefuu jechuu jalqabde waan jedhe fakkaata waaqayyooti irratti beekamuu dhiisuun keetti irraa miti atilis naaf gaaramtee fakkaata gammadee achi keessa bulee borii isaa immoo edda isa tasgabbeessee booda barumsa immoo jalqabe waaqayyo biqiltuutti sana maal godhe sila hin biqilche sekoondii matti ka'ee muka guddaan ka'eetu gaaddisa kenneef ammoo waaqayyo waan ajaa'ibaa waan nuyi ikko bara waggaa kumaatamatti hin ta'u ammoo gochuu danda'ama tiree waaqni keenya hin godheen taasiseef hin gammade ammoo as immoo irraa kaasuu danda'ame namni of tuttuulu immoo achumatti immoo raamootti ergee ganama isaatii 24 booda mukattiin hin godhe muka sana jala akkati raftee boqottee bakka of tuttuultu fotuun ta'in gaaddisa sii ta'ee galata kiyya waaqettee akkati immoo guddina kan ifeeffataatuuf ta'udha jechuudha waaqayyo kan inni si kaase akkati gara isaatti immoo bartee deebituuf jechuudha yeroo kana muki kun yommuu godhu Yoonaas aarii hamaa aaruu keessaa darbeetu du'a naa wayyeedhe na ajjees bakka na fudhadhu na gaa'edhe aarii guddaa kana aaree yeroo kana waaqayyo waa baay'eetti haasa'ee inni guddaan Yoonaas waaqayyotti waan tokko dubbate ilaa jedhe otoo inni biyya kootiin bahin ani kana hin dubbanne jedhe namni yeroo machaa'u yeroo aaruu wanta ishee silagaa keessisaa jirtu baasa jedhuni warri keenya ishee gaafa kaanii gaafa machi dubbate yookaan gaafa aaruutti dubbate Yoonaas waan inni jedheen isinii dubbisa akkas jedhe ani otuun biyya kootiin bahin isa kana hin dubbanne yeree jedhe ati waaqa araara qabeessaa fi gara laafessa daftee hin aartu jaalalli kees guddaadha balaa buusuudhaafis immoo baay'ee of qusattaa jedhe kanatu na aarsee kanatu biyya kootiyyuu lafati jette kan dhaqne na godhe sinni waan danda'araa baatu saas gara laafina waaqayyoo arjummaa waaqayyoo jaalalli waaqayyoo guddaa ta'uu isaa dheekkamsa isa fiduuf jedhe yoo namni deebi'ee isuma ta'uu qabu sana dhiisusa kanatu Yoonaasiin bishaan nyaachise kana arguun baduu yommuu qurxummii keessa ture kana wayii kan inni kadhachaa ture namtichi kun waa'ee makanaa miti garaa qurxummii keessa taa'ee kan inni waanuma ofii keenyaaf naa kenni yaa waaqayyo inni maaliif namaaf ta'e inni boonyaaf isin hin dinqu waanuma namaan immoo tamitti sana gooti kana gooti jennee baduu qabdi abaluu inni ofii keenyaaf immoo fudhannee mirmirsaa kanarra ga'e inni na jajaa jennee yeroo kanatu silmaayyuu na balleesse kanaaf dhugaan jirtu Yoonaas araara waaqayyoo kana saba kanaaf hin ta'udha kan inni isa balleesse nus kanarraa of haa eeggannu namni waaqayyoo gaarummaa namaaf yaada namni waaqayyoo ani nan badeedhaan utuu hin ta'in nan guddadhaa waaqayyoo baduu isa guddisuun deema yeroo kana gaa waaqayyo dhumatti biqiltuu sanaan qabee maal isa barsiise ati biqiltuu ittiin dadhabiin tokko tamma kana yoo aarte ittiin soqne hin dhaabne bishaan ittiin nanne waanuma ni gaaddisa sii kenne sirraa fudhannaa yoo natti aarte jedhe waaqayyo gaaffiidhaan xumure seenaan kun yoo laaltan ani immoo saba koo saba Nanawwee kan achi keessa hin argi baay'een isaa hedduun isaa bitaaf mirga isaa yoo adda baasee kan hin beekneef hammam gadduutu anaaf taa'aati biqiltuu tokko yoo akkas gaddisee jedhe waaqayyo waaqni keenya yeroo hundumaa nuuf ho'a yeroo hundumaa nuuf gaddaa jaalalli isaa daangaa hin qabu inni Yoonaasiin aarse kun namaaf yommuu ta'u aaruu adiifnu uniif immoo akka ta'u garaamummaan isaa gara laafinni isaa jaalalli isaa arjummaan isaa araarri isaa uniif akka ta'uudhaatii fi gara waaqayyootti sooma Nanawwee kanaatiin iyyuu qabna yoo gara isaatti iyyine immoo waaqayyo gammachuudhaan nuuf godha garuu gaabbiidhaan dhugaatti gara isaatti deebi'uu nu barbaachisa dubbii arrabaa miti yaada laphee dhagaa waaqni keenya maqaa ta'ee fi kanaaf waaqayyo waaqni keenya inni saba Nanawweetti araaramee balaa abiddaa sanarraa isaanii nooshee raajii isa duraatii akka kanatti baqate isa ganee utuu hin ta'in haqatu sirriitti hojjetamne gara akka yaada isaatiitti isa duraa baqateefis garaatuutti hin jabaatin kan isa millate uniinis saba keenyas biyya keenyas dhufaa millatu kan nu barsiifate waaqa abbaa ilma hafuura qulqulluuf galanni bara baraan haa ta'u ameen. Ka'ee waaqa nu barsiifatee waaqa nu gorfateef waaqayyo galanni guddaan haa ta'u akkasuma obboleessi keenya Dr. Lalisaan akka gaariitti nu barsiiseera waa'ee saba Nanawwee waa'ee Yoonaasii akka gaariitti nu kaa'eera. Kun egaa waggaa tokkittii bichaadha jechuudha kan barreeffamus kan godhamus kan soomamus kanaaf dubbi keenya egaa dubbisnu waaqayyo obboleessa keenya kan nu barsiisee sagalee jireenyaa isa dhageessisu
sagalee jireenyaa isaa dhageessisu Waaqayyoo hunduma keenyaa dhaaltu mootummaa isaatii nu haa taasisu. Eeyyen gooftaan